ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Simo, warmo nasa budi ka bata gurba. Ami borunan feruga. Ada borunu dai. Rakon ta kanjir. Undawa man mazarin fajarin gafa biyyatti galannatti wajjinan gala. Aha, wajjin galta. Dubartiin barbaadu. Gafa fajri baguno. Bakka si buufatu. Lakki maali akkasa doon ta'in dubartii biraa hin barbaaddu maazar. Kanaaf amma gaafa bakka nama wayinu natti niminan isaanii gaafadhee faasaan irraa hin dhaga'u barbaada bar. Eesh kunoo. Maal jara akkam ooltan? Akkam. Guyyaallee sin argee bakka sin dubbisumaaf naaf hin mijanne malee dhimmarra turtan jedhee uummata. Maal nu dubbituu dhiiftere ati haadha abbaa akkanaa hin qabdu. Qaba lakki. Haa ta'u kaa namni yaadattu eenyumtu haadha abbaa malee hin dhalatu. Ta'u kaa baga nagaa taate kaa waaqayyo sadiitti akka nagaa kanatti si hafuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf mucoon keessan baay'ee maalidhama afaan oromootiin carraa ajaa'ibaa qabdi. Dhugaa rabbi maatii akkasii kana qabaachuu ishiitti isa dhugaa qunna gara dubbannoo ta'e maatii akkanaa kana qabaachuu ishiitti rabbi ani guyyaa gama tokko gaddis natti dhaga'ame gama tokkoon gammachuunis natti dhaga'ame ani dhugaa rabbi too maatii akkasii kana qabaadhe baay'ee natti tola tureeyyuu garuu immoo waan hundarrattu mucoon keessan baay'ee carraa qabdi. Dhugaa dubbachuudhaaf duunis jireenyis ishuma lafa kanarra jiru hundi keenya guyyaa keenya eegganna malee hin beennu qanii duutu macarrashaa keenya homtuu hin beennunna maatii akkanaa kana qabaachuu ishiitti rabbi ani bakka ishii wayin gammadee rabbi immoo simbiraa dhaabbatu ani immoo wallaalummaa koo kana sinin jedha waaqayyoon simbiraa dhaabbatu gara keessa yaa goruu jireenyanis yoo ta'e lubbuudhanis dabarte yoo ta'e waaqayyoon jira ishee otoo sin agarsiisee gammanna hundi keenya namni asirra jirru kun otoo ishii fayyaa nu taate agarree simbichaa miti kan gammadu. Uummata hundatu gammadanna rabbi beeka kan kanarraa nafe immoo isinis sammuu keessan boqonnaa kenna. Wanni fuulduratti ta'amu maal ta'uu jette naannoo sanii gibbii tokko naannoo ijoollee 4-5 kanatu deeme kan akka Wasalee Asafaa. Naannoo Ingalu jedhanii deeggatu. Waggaa kana immoo waggaa isaan kun immoo ishiin kun immoo waggaa dhaqxee iddee kanatti keessaa dhabamtu. Humurii waan si keessaa ba'u miti. Waan baay'eetu sitti dhaga'ama. Laala kaagaashii dhugaa rabbi. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmoo dhabuurra haadha dhabuu wayya. Hin beekna kan hundi keenya ilmoo dhabuurra haadha hun dhabee borutti daariin godhadhaa jireenyaan godhadhaa daa'ima kiyya sanattan irraanfadha. Dhugaa dubbachuudha. Ani rabbi nama biyya na fuudhee deemee qofa dhadhaa yoo na diban dhugaa rabbi biyya na mataarratti tuuladhaa. Amma garuu nama biyya na fuudhee deemee dhugaa isinitti himaa areera jiramini dhugaa areeran dharreennaa nama biyya na fuudhee deemee ijuma biyyaa na agarsiisu amma narra utte jechuudha. Maatii jechuun utubaa namaatti anis isaan malee hin jiraadhu. Isaanis nama malee hin jiraatan garuu immoo yoo giddeeta ta'e isinitti hima dhugaa rabbii hin jiraatta dirqama ta'e taanaan hin jiraatta ilmoos dhabdee hin jiraatta abbaas dhabdee hin jiraatta kanaafuu obsa. Beektoo boruun dhuftee yeroo buraayyuu xomboo si gaabbamna. Affeerra si goona. Maalidha? Affeerra si goona boru. Affeerra. Bakka waan madda si yeroo si baay'een gammada dhugaa rabbii nan gammada. Nyaata Oromoo keessaa filadhu. Obboleettii keenya yoo ta'e Saawudii al tokko Nagaasaa yoomi deemuun si waggaa 2 moo waggaa 1 erga deemte?
Waggato kof je torba. Okay. Tawadhaase. Isa kinoo qixxaa tolchanii tooyi irraa aybii godhanii dhadhaatti godhasummaa jedhama gaasa. Hin kolfina akka. Cumbora. Ishi cumboo na gabbasa. Nyaaddeen beeku garuu gaafan arga hin bareeda otoo nyaaddee deenanirra. Bakka rakkoon hin jiru jirra nuti. Qoy gibshaan baasin kiyyaan moo keessaniin? Amma malaa irra taxaarraa jechuudha fi rakkoon hin jiru nuti jirra. Amma bareechuudha ilaala amma artistiitu faafaan odoo jiranuu dooftor faan odoo jiranuu naafi faan odoo jiranuu baree garaa kiyya otoon qursii nyaatinan dhufa yoo keessaniin ta'e. Yoo kiyyaan ta'e immoo ani buna malee ani shaayii malee buna dhuguu jedhasaa ture. Akkani shaayii malee buna dhuguu ture. Ay dhugaa nan dhufa oona gaabbastan baay'een jaalladha natti tola rabbi akkasiidha. Maal isin gaabbasachuu keeti kan? Nageessa. Ani maan. Meedhii isaasin. Haati miskiinni sun akkas isin bira gadditiisi waan dhugaatii maaraa soofta wooma nagaanaa sooftan imciyyoon ijoolleedha sini. Kam silaasin naguma? Jirra naani. Naani dagachiisuu wayyaa lakki dhiisi. Dagachiisuu wayyaa bohaarsuu wayyaa dhiisi naani. Nagaamu sagaleen. Ni dhagaamu godhuu birqee. Nagaa jirtuu sin. Jirra nagaadha. Isaanii jala miidhamte kana rabbiin jajjabina haa kennuufi yoo lubbuun jiraatte illee rabbiin isiniif haa mul'isu yoo hin jirtu ta'e illee rabbi haqa isiniif haa baasu. Baadiyyaa maatii keenya nuuf darbu jedhaniitu gaafa biyya namaa kanatti nu argitanii mataa cabsaa keenya iyyuu dhaga'uu keenya hin barbaadanii namuma hundumaa ammoo wanti hundumtii waanuma rabbi godhutu taati of jajjabeessaa rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Mucaan haasoftu kana ijoollummaa turti jira irraan ilaalinaa sun qofatu hin taane namooti hundumti keessan warra koomintiis dabalate jechuudha. Ijoolleen koomentiidhaatiin barreessitanii mucaa kana ijoollummaa qabdiin irraan ilaalinaa. Inni biraan namootitti sixxanii mubees dabalate jechuudha. Mucattii keessaan gorsa barbaaddii ijoollummaadhaan nama hanqina maatii qabuudha. Irra ilaaltanii waan hin taane itti barreessitanii wanti hin ta'e naa mucattii kanatti isinii jedha. Isin immoo rabbiin jajjabina isiniif haa kennu. Rabbi haqa keessan haa baasu. Akkuma keessan rabbi isiniif haa baasuu fi qalbii keessan cabde kana rabbiin yoo illee lubbuun hin jirtu ta'e dhugaa si baasee isin haa gammachiisu. Jajjabaadhaa. Amiin nuu jiraadhaa. Isinillee jiraadhaa. Rabbiin haqa keessan haa baasu. Mubee. Doktor hojii ta'urree moo? Keenya hojiin innuma. Maaf innumu waan? Saatii kana moo? Artist. Jirra barsiin dhaggeeffataa jirra amma yaada bilchaataa buleen keenya kennaa jira waan dhaggeeffataa jiruudhaaf beektanii namni hundi madaa qabaa haadha qabaa gatiin haadha guddaadha. Namni haadha fiitiin taane gatiin qabu. Namni haadha fiitiin taane hiikaan qabu. Lafa kana gubbaatti. Hundi keenya kan jiraachaa jiru maqaa maatiin keenya jirudha jechuudha. Akka itti jiru akka malee ta'uu danda'a. Duuti waan haaraa miti ilmaan Oromoo bakka bakkatti bakka baay'eetti kichuu citaa akka jiran beekama garuu maayidhaa waan nama gaddisiisu baay'ee jira seenaa mataa keenya hundi qabna waa malee sirra teenyetti illee hin gadhiinu. Anamma seenaa kiyyaa isinitti himu obboleessa kiyyaa hangafa Ayisuusiin abbaa kiyyaa manaa bahee abbaan qabeenyaa konkolaataa gubbaa shunkurtii fe'ame taa'eet reefi isaa manatti na dhufe waggaa 10 wayii ta'eera. Maali namni akkatti ba'u malee akkatti galu hin beeku.
akkatti bahu malee akkatti galuun beeku biyya keessattu jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti waa baay'eetu uumama. Isinis maalidha akkuma gama nama kamiitittuu intalli keessan akka jiraattu biyya san deemtee akka ishiin jiraattu ergitanii hiree ishii taanani akkuma hireetittuu deebitee dhufti. Fakkeenyummaa ishii kanarraa namni waa baay'ee barachuu danda'a waan taateef. Ruuti manatti nama guyyaa ishee hin beeka waan taateef. Inni guddaan jajjabina isin qabdantu namatti tola. Jajjabaachuudha qabdan. Ijoolleen asirra jiran kun amma keetiroon ta'ee mucaa kana ta'ee jajjaboodha. Bilbila wal hubannaa barnuti. Yeruma kamiyyuu akka wanti kun darbutti harmiif abbaa ishee bira akka hin dhabamne isin barbaada nuti. Akka kophaan taane akka yaada keessan galle. Yaadinaa jechuu barbaadeen. Maaliidhaaf akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekan isin jedheera. Biyya keessattuu waan baay'een nu mudate. Jaalannee mitas gubbaa kateen madaa qabnu. Akkatti jirutu akka maleedha. Akka dubbannu kan nu godhu maal bilbila harkaa qabnuu fi daatuma kanallee waan gaariidhaaf oolchuudhaaf. Gaarii dubbannee waa waaqarraa argachuudhaaf jecha hundi keenyayyuu. Isinis immoo iyyuu carraan intala keessan mudate kun mana tokkoon isaa mudachuu danda'a. Rabbiin gaarii nu haa dhageechisu. Isin waliin jirra. Wanni nama gaddisiisu keessa seenan maatii kana rakkoo ta'u. Ijoolleen biraa mana keessa rakkinni adda addaa jiraachuun namatti dhaga'ama. Hundaa waaqatu godha, hundaa waaqatu fura. Akki namaa akka maleedha. Akki rabbii waan guddaadha jechuu barbaadenan. Sinitti hin dhagamin yeroo kamiyyuu. Sinitti hin dhagamin. Taatee mataasaa qaba namni hundu. Anummaan as taa'u kun akkitti jiru akka malee. Sinitti dubbachuudhaaf baay'ee waan nama gaddisiisu keessa namni kita kee jiru hin jiru. Maa inni carraan namaa manaa bahee akka itti galu hin beeku. Kanaaf obboleettiin teenya isin argamti. Akkaataatti argamti rabbi nu waa fidu dhugaa ishii waa inaa barbaadu. Jajjabeessuudha qabdan keetiroonii fi amma mucaan natti mul'atee erga nagasaa na fakkaate kun mucaa wajjin taphachuu jalqabdassan waan gaggaarii yaada gaggaarii si waliin jirra jechuun waan guddoodha bar. Maal amma rabbiituuf maqaa hiree mucaa kana wal agarre malee waliin agarru bar. Ambar mucaan hin gadda natti dhaadate gammaa na barreessaara. Dhugaa isinitti hima. Ani garuu gaarummaadhaaf inni asirra taa'u. Har'a miti miidiyaatti fayyadamuu ka jalqabne. Garuu nama keenya miidiyaatti itti fayyadama. Miidiyaatti fayyadamnee wal fayyaduu hin dandeenye. Sagalee walii ta'uu caalaluu waan baay'ee wal oolchuu dandeenya. Nama taatee midhaan nyaattee sammuu kee duwwaa gootee rafuun maalii qaba? Namaaf taatee dhalootaaf taatee darbuudha. Waan gaarii dubbattee darbuudha. Waan gaarii hojjettee darbuudha. Kanaaf isin jajjabeessa aga wanni kun xumura argatu siiruma daqiiqaa takka biraan dhabamina akka ammaa kanatti ilaalamatti tolta nama. Yoo yaada keessa gala yaada keessa kan galle gootanii gaafa garagasii dhufan immoo waan dubbatamuun dubbannaa si waliin jirra jechuu barbaadani. Isi yeroo kam wajji biraan dhabamina amma qalbii jijjiirachuudha. Furmaanni rabbi harka namaa harkaa miti. Kanas inni jechuu barbaada hundi keessa warra sirraa yaada bilchaataa kennan nana kananaati biqiltuu hundi keessan galatooma. Namni haadha qabu gatii haadhaa beekuudha. Namni baay'een gatii haadhaan beeku. Harmee jechuun waan guddoodha. Harmee jechuun waan guddoo. Yeruma kamiyyuu namni haadha fiitiin taane gatii hin qabu. Hiikkallee hin qabu. Haadha ishee kana immoo jajjabeessuu qabdan. Ijoollee bira jirtu immoo walumaanuu bira jirra jechuun barbaada. Turtii gaarii naa qabaadha. Naa jiraadhaa isin jechuu barbaada. Sin argina nan taa'uu danda'e. Namni duratti kan inni damma asirra gaasiidha sin argina. Akkatti isinitti tolee beeka. Obsa horattanis gubbaa taa'uun waan guddoodha. As gubbaa taa'uun jechuudha. Maa inni obsa horachuun keessan kun nuti tola nu gammachiisa. Namatu namaaf furmaata. Silallee namni keenya namaaf furmaataa miti malee. Namaaf furmaataa miti baay'inaan hamaatu baata lafa kana gubbaa. Namni gaariin akkuma jiru, namni jabaan akkuma jiru, namni dabaan jira. Dabaan namaa bara baay'ate kana keessa immoo nama jabaa argachuun ulfaattuudha. Isin jechuu barbaade. Wanni isin galateeffachuu qabdan lafa kana gubbaatti mubaarak aga dhumaatti waa inni haa jiraachisu. Nama namaaf ta'u rabbitu ta'aaf waan taateef nama sirriitti jala deemee nama rakkataa rakkoo oolchu beeka. Rabbitu rakkoo oolcha waan taateef. Kanaafiyyuu waa ulfaatu jechuu barbaade. Isin biratti mana kana keessa yeroo hin jirutti maaliidhaaf? Eenyutu uf kennee akkatti namaaf bakka kenna hojjette ija rabbiitii fi humna waaqaatiin jaalatee miti namni hundi. Isinoo akkatti jabaattan immoo si faana jabaanna rakkataa baay'eetu barreessa sa'aatii sirra teenyu kana keechan. Nama hunda rakkoo oolchuu hin dandeessu. Hireetu nama rakkoo oolchisiisa. Hiree qabdi boleettiin keenya iyyuu gaarii ishii qofan waa dhageechisu maatii biraa sirumaan dhabaminaas. Siiruma daqiiqaa tokko. San booda immoo kanaaf jajjabeeffachuudha. Gaarii nu waa dhageechisu jechuu barbaada. Waliin taa'aadha. Dirqama keenya walumaan baanaa gaarummaa hojjechuun ufumaaf. Isinitti hima. Gaafa walitti dhiyaanne seenaa baay'ee walirraa baruu dandeenya. Walitti dhiyaachuu dandeenya. Waa mataa ofii namni hundi madaa qaba, quuqaa qaba, rakkina mataasaa qaba. Isin immoo rakkinni kun rakkina addaa ta'e erga dhufe akkuma tadeetti keessa baana jechuudha. Gaafa namni gatan tare waa baay'ee namatti jabaatti. Gaafa namni kufuuf gatan tare wanni hunduu namatti jabaatti. Bara kana keessa waan baay'ee argine waan taateef. Waa baay'ee namatti jabaatti. Kan tola namaa dubbattus
kan rakkinatti namatti dabaltus kan furmaata obboleettii keenyaa dhiistee furmaata biraa rakkina biraa dabaltu baata yeroo baay'ee gastii kana gubbaa miidiyaa hawaasa kanarra waa'ee ishee eega dubbatamuu qabee kan itti fooloodhaa boobsu baay'ee jira waa'ee ishee irraa dubbachuudhaaf garuu akka itti baatu malee akka itti galtu hundi ishiin beektu namni akkam ta'anu jedhu akka ta'u hin dhabu waa'een isa akka godhu hin dhabu waan taateef kanaaf yeroo makamiyyuu hin gaddinaadhaas waliin jirra eenyumtuuyyuu waan hafi facaasee hammataa dhugaan garuu ilmoo waaqati haqni yoomiyyuu haqaa dharri dhugaan baqa hiikka haqaa beeki murtoo haqaa seeki dharri urtoo qaba haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa kan dhara hojjettu dharri ufiinuu baqa jireenya garaatiif kan boruun dabarre dubbii arrabaatiif kan iji nagarre namaaf jiraatte dharaaf bakka laatte seenaa kee bushessi namaaf jiraachuu miti rabbiif jiraannaan haqni haqa yeroo makamiyyuu jechuudha suuta calala bishaan booruu kuuse har'as fira fakkaachaa meeqan nutti yuuse hunduma keenyattuu jechuudha garuu waliin ta'uu waliif ta'uun dirqama namummaaf dhalootaati waan taateef waan dhiiga obboleettii keenyaan gatiin dhugaa sinitti maal sin gaddisiisuun barbaadu malee miirri kee sirrii miti jedheen gaddaati ijoollee baay'ee natti barreessa rakkataa rakkoo hamaa keessa jiru baay'ee barreessa nu garuu nama rakkina keessa ta'ee sirraa haasa'u malee rakkoo keessa nama jiru mataan keenya jechuu barbaadena yoo akkasitti dubbannu waan beeynuun hawaasa tajaajilu namaaf taanee darbu gaarii hojjennee darbu furmaanni nu barbaadu gaarii san immoo walumaan hojjennee argina walumaan barbaannee argina fakkeenyummaa guddaa qaba maatiin keessanii nu jiraadhaadha yeroo makamiyyuu maatii biraan dhabamiidhaadha isin nutti toltan waan taatanii fi dhugumatti dhiigummaan keessanii walirraa dubbatanaadha dhiigummaan keessan walirraa dubbata ijoollee asirra jiran kanaan maala fidee dhufaa gaafa waan jedhe maal walii waliin dabarsina isinitti himu an nama fakkeenyummaa baratan kitaaba furmaata jedhu nama barreesse ufiifuu nama furmaatan qabu nama daninnati wayyaanee kalee bitaasaa miidhee saa sadi wal faana hin ta'in dirqamni garuu saa saddeen na teechise gadda saa saddeet waa'ee keessanii wal qabate nama namni sagalee hin taane rabbi qofti sagalee ta'eef jiraachisuudha gaafa asirratti garuu dhama'aan namaa asirratti mubaarak iftufaan jedhee dubbatu natti dhagaamaa ture maaliif natti dhagaame afaan miidiyaa wallaalan har'a fuula tiktook irratti osaan argaman nuti bara wayyaan irraa jirra nama jajjabaa wajjin nama argaa dhageettii wajjin jechuudha tiktookiin kun afaan badaa dubbata afaan oromoo dubbata malee nama gubbaa jiru oromoof guugamaa waan biraati hin jiran ijoollee jajjabduu waan oromoo irraa hubatan isin garuu hubattoota qabaachuun ijoolleen kun jiraachuu waan guddoo bar dhaloota teekinooloojii taatanii akkasitti asirra teessanii maatii fiduu nu bar gamnummaadhaa bar uf dhaqqabdanii jirtanii bar nu dhaggeeffattanii jirtanii bar qaruu ta'edhaa bar yoo sagalee sabaa ta'uu dadhabanii sagalee daa'ima ofii baddee ta'uun gaariidha bar siyaasa bara maalii qabaree kun siyaasa miti bar nama rakkate rakkoo oolchuun siyaasa miti gaarummaa hojjechuudha dhugaa rabbii guddoo galatooma irra guddaan keessatti ijoolleen gara teekinooloojii kanaatti fidanii maatiiwwan kana nuuf fidanuu isinuu sun galateeffachuu qabna nuti qaruu ta'edhaa qaba silaa waa'ee hudduu taasaa oolta waa'ee lubbuu dhiistanii meeqatu waan kana hojjetaa oola meeqan nurratti dhara dalagaa oola waa'ee keenyaan beekin isin qaruu ta'edha maatii keessanuu gara na fidanii sagalee ta'uuf hin keessan isinuu nu galatooma nama galateeffatina nama hin galateeffatina seenan nama galateeffata nama garaa udaanii ija bishaanii marraa galateeffata seenatu si galateeffata waan ati hojjettuuf kanaaf nu jiraadhaa gaaddisaa hundi keessan nu jiraadhaa maatii kana biraan dhabamina aga dhumaa si waliin jira hundumtuu isinii quuqamaadhaan asirra jiru hundu ijoollee yaada bilchaataa keenya ijoollee dubartoota as keessa argaa jirta natti dhagahame waa'ee harmee kiyyaa dubbachuu haadhaa bar meeqatu yuunivarsiitiitti asii ilma ishii akka barattu ergee yeroo maastar pilaanii kichuu cite ilmi dhiiraa meeqatu karatti hafe meeqatu miira dhabe siyaasa biyya lafaarratti jireenya qoonqootiif gaafa manaa ba'an garuu akki ta'an akka malee ta'uu danda'a carraan dhala namaa takkittuma jiraachuuf duudha hireen obboleettii teenyaa qaqqabe kun mana nama hundaa jira rabbi si wajjin haa ta'u si faana jirra haga dhumaa nuyi miti ijoolleen keenya obboleeyyan keenya hunduu si faana jira sinitti hin dhagaamin nama meeqatu biyyuma keessattuu du'aa afaa dhabee awwaallachuu dadhaba jechuudha. Kuni garuu siyaasa miti dhala ofii obboleettii ofiitti sagalee ta'uun wal faana ta'uun ijoollumtu kunuu kan gara miidiyaa hawaasaa kanaas fidan waan gaariidhaaf akka oolchan barbaada. Amma obboleettiin keenya duratti yoo dubbattu si wajjin taphattu maal si'a namni itti fayyadama miidiyaa haala dubbiirra waan baay'ee itti dubbadhu baay'ee waan jiruufan. Nama kanatu bor dhaloota ta'a. Nama kanatu obboleettuma teessan akka amma rakkin irra ga'ee kana dubartoota biraati sagalee nu ta'uu danda'a. Yoo gorsame yoo miidiyaa hawaasaa akka itti fayyadamu bare yoo utumamaa deeme. Kanaaf naa jiraadhaa wal quba qabaannaa waan inni sababa obboleettii keenyaa kanaanuu wal barru rakkoo biraatiif illee waliin oolla waliif oolla. Kanaafu
Waltubuun dhala namaatiif barbaachisaadha jechuu barbaadanii galatooma maaliif isin dagachiisuu barbaade yaada keessa waan galtaniif isin taphachiisuu barbaade nama kan inni asirra taa'aa ture sin arginaan ol dhufe jechuudha. Keeturoon bilbila kiyya keessa wajji dubbachaa yaada wal hubachaa deemna waan dhagaan hundan dubbatanii waan argan hundan dubbata waan taateef nu jiraadha jechuu barbaada. Warras jala jirtanis warras gubbaa jirtanis hundi keessanuu bakka mallatti guftaa daandii dheeraa lagaddu pippi bakka mallatti guftaa daandii dheeraa lagaddu biyyaaf gaachana ta'e imaanaa sababaaddu. Kan waliitu baachuu hin dandeenye baay'een namaa kan biraa badeeyyuu haqa isaa dubbachuu hin dandeenye. Dhugaan dharaan hin jigu dhugaa keenya tikfanna. Dhugaadha wabiin biyyaa kan beeku dhugaa fiyya. Kan hin beekne hoo garaa isaati fiyya. Dhugaan takkittuma jechuudha. Hiikka haqaa beeki. Murtee haqaa seeki. Dharri murtoo qaba. Haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri fiinuu baqa. Kanaafuu haqa san barbaanna haqni sun immoo kan nama gargaaru rabbii guddaadha. Fayyaan haa ta'a baay'ee namatti toltuu sin jaalannaa si waliin jirra yeroo akkamiyyuu rakkataa nama keenya hunda waliin jirra. Waliif ta'uun dirqama midhaan nyaatee ka sammuu isaa duwwaa godhee rafu baatus namni jiraatti du'u baay'ee jira. Jireenya garaatiif kan jiraatee bar jiraatti du'uutu baate malee silaa namni waliin ta'e waliif ta'uu qabaa isla. Akki keenya madaadhaa akki rabbii jabaadha jechuu barbaada. Si waliin jirra aga dhumaa si waliin jirra homtuun jiru kan rabbi jedhanii ta'a. Maatiin keenya nu jiraadha. Isuma kanatu harmeetiyya beeka. Haadha mucayyoo santu harmeetiyya. Mucayyoo santu obboleettitiyya. Kanarra baay'een dubbadhu. Naa jiraadha sin jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma sinillee nu jiraadha. Sin jaalanna baay'ee sin kabajaa nu jiraadha. Waaqayyo kanumaan caala tokkummaa isaa nuuf haa kennu. Kaleessallee kan namni baay'een dubbachaa ture tokkummaa keenyadha. Ammas immoo tokkummaan keenya imimmaan keenya nurraa haqee jira. Dhuguma dubbachuudhaaf taanan namni gaafa akka kanatti gadi ba'ee akka kanatti dubbatee waan jiru nu hubachiisee isin bukkee jirra jedhu waan kanaa olii wanta barbaannu natti hin fakkaatu. Waaqayyo immoo inni guddaan inni hunduma beeku inni hunduma argu mucayyoo kana lafa ishiin jirtu reeffa ishiis yoo ta'e fayyaa ishiis yoo ta'e hin barbaanna nuti. Walumaan iyyuu nu haa gargaaruun jedha guddaa galatooma kabajamoo keenya dhuguma dubbachuudhaaf jecha isiniif hin qabnu. Guddaa isaa nu jiraadha. Waggaa kuma nu jiraadha. Galatooma. Ayyee jireenyi keenya waliin tola leel jennee jirra. Jireenyi keenya waliin tola yookaan maal gatii qaba. Nama jirutu gatii walii qaba waan taateef jiraadha. Ulfaadha fayyaan taa wal quba qabaannaa gaaddu siifan bilbila. Keetiroon taaftaaboo godhanii jeera funduraa firiijii keessan kanallee naa jijjiirtan wal geeddarra. Yaadas wal geeddarra. Dabbasaallee wal geeddarra. Aneenyuurraa xiqqootti si kannaan. Aneenyuurraa xiqqootti si daballu. Akkasii ni dabala wanni guddaan rakkoon qabu waan nuti toltaniif isin gaafa dhufnu wal arginu kitaaba furmaataa isinii fidee dhufa. Namatu namaa furmaata. Maal seete dha? Maal furmaata? Furmaata miti? Kitaaba furmaataadha. Asii jala maaltu jira laata? Kan guddoo meeqa jira? Maalifan kana kaasee kan beela'e nyaata barbaada. Kan dheebote bishaan barbaada. Kan dhukkubsate dawwaa barbaada. Kan gabroome immoo bilisummaa barbaada. Oromoodhaaf jaalattus jibbitus jaalannus jibbinus tokkummaatu furmaata jechuufi naa jiraadhaa turtii gaarii qabadha warra jala jirtanis warra gubbaa jirtanis fayyaa ta'a naa jiraadhaa turtii gaarii. Baay'ee galatooma guddaa isa galatooma nuti maatii keenya